musliimaa miti aboo. Kiristaanaati. Abuma arginaanan dhufe baay'een jaalladha. Ammayyaa akkam jirtu? Okay. Ni jirta? Nagaa nama Waaqayyoo fayyaa Akkam? galata isaa. Aboo silaaleen dhufe. Maal jettu? Silaaleen dhufe. Baga dhufte maa? Ayyee Welcome jenne naa dhufu jenne. ayyeetillee baga nagaan eedde. Naga jiraatti lammii ta'u. Ayyee. Kiristaana keessaa damee kam? Feentu maami? Bareeda. Ortodoksiin Musliima moo ammayyuu ka Musliima moo Kiristaana Ortodoksiin? Ortodoksii Kiristaana. Maaliif Kiristaana Ortodoksiin ta'inati? Ortodoksii jechuun maaf gaafina anoo maaf gaafina gaafa irriba keessa jira aboo maa gaafina gaafate sin. Kai maqaa isaatiin. Kai yeroo dammeette kottu waggaa mana keessa simboo fi araaritti haa galu. Aboo ni jira bar. Mana koo araarri ni jira bar simboon ni jira. Gooftaan qulfii sadii sikkanneera. Qulfii maalii? Qulfii gaa'ila konkolaataa tan gamoodha. Amiin diiga. Dhal jedheetuma namatti hin kennu bar. Akkas. Aboo qulfii. Ayi yoo ofii keetii taarratte yoo ofii keetii hojjette yoo ofii keetii dhamaate. Akkas jedhe addamiin Waaqayyoon hin taa'abda hin dalagatta jedheen biyya lafaarra. Akkas eboo. Hin jirtu bilaashetti bilaash bafiraas yeellam jedhee maartichi. Hin jiru. Caaluma jedhanii qulfii qabachuun hin taatu hin taatu. Ofiifuu waldatti kan akkasin lallabu raajiiniif eenyu lalla ofiifuu sadaqaa achirraa guree jira namaa kannu jiraaf Waaqayyo namaan kannu akkanuma birriin gadi yaatu qulfii namaa kannu maybii abbaan qabeenyaa tokko sii kannu mala harka dhibba keessaa nama tokkoof hundatti qulfii kannaan eessa jirte ebbo Yesuus nama mukosoo dalagatte sanirratti Waaqayyo si milkeessuu hin danda'a. Ameen akkas hin tattaafatta. Isa kanatti amananus. Waliigallee fudhanne naafete karaa kana amantaa takka qabna. Yesuus inni amantaami? Kan amannellee duuba numan kannuufi Waaqayyo. Hundaafuu numa jira san. Amma waan hin gaafadheef isinii galtee Ortodoksii yaadni kiyya isinii galee yeroo Ortodoksii Musliima moo Kiristaana guun jedheen. Isinii galeera. Fayyimtu? Gaafiin gaafadhe hin dhageenye? Gaaffii Ortodoksii maal jechuun amma jechuun dhaggeeffadhu amantiin dhugaa isa biratti pheenxeedha takka jedhi. Pheenxee malee amantiin biraa isa biratti hin fudhatamtu. Wangeelli 66 malee kan biraa isa bira dhugaa miti. Okay. Amantiin kan hafte achi gadi hafte Ortodoksii fi Musliimaa mi? Kan dharaa pheenxee ala keessaan jedhan. Okay, kan hin gaafadhe kanan gaafan. Ortodoksiin Islaama moo Kiristaanaan jedheen? Kiristaanaan jedhe. Pheenxeenoo Kiristaana. Maaliif pheenxee taataan jedhee maaliif Ortodoksiin taane maaliif isii qofa filata? Eega Kiristaana ta'e Kiristaanoo. Deebisaa isaa deebisuu qabare. Hirriibaa hin keenaan jedhe hara fuudhee. Ammayyuu amma hura fibboo gooftaan hirriiba sin dhoorkine. Gaa'ila godhattee jirtaa? Ilaamee. Ayyee. Kiristaana jechuun. Ayyee. Ani fakkeenyaaf Kiristaana. Ortodoksii miti ani. Ortodoksiin Kiristaanaa miti? Ani Kiristaana. Ati ammayyuudha ati Kiristaanaa miti? Amantaan kee maqaa kootu ammayyuudha malee amantiin koo Kiristaana. Dogongoriin kaa. Amantiin kee Kiristaana. Okay, amantiin kee Kiristaana. Kiristaana keessa Kiristaanii damee lamaa jira. Kiristaana jechuun immoo warra waan hundumaa dhiisanii Kiristoos Yesuus duuka bu'an jechuudha. Duuka buutu jechuudha. Eenyu kas jedhe? Sigaleera. Duuka buutu jechuudha Kiristaana jechuudha. Beekee bar maaliin duuka isaan uumaatu waan jedhe Kiristaana guu jedha maqaa walii gara Kiristaanni Itoophiyaa keessa Ortodoksii fi Pheenxee jira 81 fi 66 66 fi 80 takka miti. Ortodoksiidha namni Ortodoksiin kitaaba 80 takka qabdii miti? 80 takka qabdii. Protestaantii yookaan Pheenxeen kitaaba 66 miti? Jarri kun lachuu Kiristaana moo Kiristaanaa miti? Ilaa moggaasa maqaa otoo hin taaneeni. Maali dammayyuu qaba? Laal na dhagaye kaa na dhagaye qabu. Ilaamee Kiristaana ani kanan ittiin amanee jiru yookiin kanan ani ittiin beeku. Kiristaana jechi jettu tuni
Waan baay'ee of keessatti hammatti. Umaan agale san dhiise waan hedduudha akka waan san hin dinne bara amma ni fudhadhe. Amma kitaaba kan na bira jiru Pheenxee 80 takka. Kamitti amantaati? Kana keessa kamitti amantaati? Kuni keetii mi? Kamitti amantaati? Na harkattuu dulloome wallahi. Kana keetii mi? Sagalee waaqaan dulloomu. Sagalee waaqaan dulloomu. Kitaabni harka dulloome jedhe. Waan jedhe. Titu dullooma malee sagalee waaqaan dulloomu. Ammayyuu amma una dhaggeeffadhu maqaa bareedaadha. Waan jedhe kitaabni kan kee 66 moo 80 takka? 66. Goobas. Ortodoksiin Musliima moo kiristaana si biratti? Ortodoksiin? Hin wallaalte Itoophiyaa akka jiraatte ortodoksii wallaalte? Ortodoksii isaan masjida deeman moo waldaa kiristaanaa deeman? Ortodoksiidha. Beete kiristaana deeman. Ortodoksiin kiristaana moo Yesuusitti amanan moo amanan? Wanti isaan itti amanan waan baay'ee jiranii. Waa isaan keessa hin galu. Gooftaan Yesuus waaqa isaaniiti moo waaqa isaaniitii miti? Hin jedhu garuu itti amanan. Ati sinuu itti malee itti amantu baratu? Inni amantaati Yesuusitti? Yesuusitti nan amana. Goobas boqonnuma takkaan sii dubbisa. Min maalatu na waaqummaa isaa? Ana amma Allah waaqummaa isaatti amanan jedhu Allaatti amanama jechuudha. Waan biraatii miti. Wangeela Yohaanis boqonnaa 14 jaarratti maal jedha beektaa? Nama fooniiti akkasiin hojjechuutti argame. Karichi dhugaan jireenyi anaa jedha. Anaan malee gara abbaan dhaqanii. Anaan malee eenyumtuu gara abbaan eenyu kan jedhu kun jecha qulfiidha. Waa sadii jedhemi. Garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos malee gara abbaa dhaquu akka hin danda'amne beeksisee lafa kaa'eera Yesuus Kiristoos. Kanaaf shakkiis hin qabu sodaati. Abbee qo'eessii tafi. Laallaa si agarsiisa. Yesuus akka jedhe karichi jedhe laal. Karichi. Kana mana barumsaatti barsiise. Karichi dhugaan akkasii miti achi boodaa too jireenyi akkasii miti. Kana booda Qoyka dhaggeeffadhu ka. Yesuus Kiristoos karaa maalii barsiisa? Karaa seexaana moo karaa waaqayyooti? Karaa isaa. Okay, karaan isaa maali? Karaan isaa maali? Akka jedhe karaa jedhe. Karaa waaqayyoo barsiisaa jedha. Wangeela sii kannuu akka karaa waaqayyoo barsiisu. Lakkii anaanan jettu tuni karaa isaa malee akka waan taane. Karaan qabu Yesuus karaa miti. Malee karaa isaa barsiisaadha bara. Anaan kan jettu tuni eenyummaa isaa ibsaadha laa. Eenyummaa isaatti ibsaa jira. Eenyummaa nama biraa odoo hin taane eenyummaatti isaa ibsaadha. Okay, wanta naa bani Yesuus Kiristoos akka karaa isaan ta'in ibnuu ni qabda eenyu qabamee isiniin guddisaa wanta Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irraa hanga 15 dubbisaa. Iddoo kongorii. Amma si garsaa Yesuus karaa isaatii miti. Karaa isaatii miti. Karaa isaatii. Dhaabbatu si garsaa Wangeela irraa. Wangeela irraa si garsaa. Ayyee ishee. Hanqasuu bane ibnuati. Ilaa. Maarqos 12:14 bane. Ayyee salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ammayyuu koi namni karaa miti Yesuus jedhe hin jiru. Dhugaa miti kijiban barsiisu karaa waaqayyo barsiisa. Eega karaa ta'e hindinne bara hindinne waaqa jechuun miti karaa jechuun. Abu gaafii takka si gaafadhu. Ni gaafata qoota akkasuma tanaan si gaafii takka narraa fudhu. Narraa fudhu. Yesuus Kiristoos karaa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa jireenya ta'uusaa hin amanta bitetti sagalee kanarratti. Naana mana hindinne bara abboo waaqa jechuun didee baran. Eega karaa ta'e eega dhugaa ta'uusaa jireenya ta'uusaa amantee maaf dhamaata reema gara biraatti maaltu si dhamaasa? Qoy bakka isaa kanatti nama tokko ol guddisaa. Okay. Qoy. Ayyee. Ibnu guddifnaa? Nama tokko guddisaa. Ibnu taatus najmi taatus maatu. Lamaan abatsan. Okay, najmi guddisaa. Abu. Ayyee najmi guddisaa. Abee qoy. Waan sadi kudha jaara qinaa dubbisi. Qoy istini dubbisa. Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa jedhu san sii dubbisa sanis qoy. Qinaa dubbisi. Qoy sii dubbisa. Boqonnaa amma Yesuus akka karaa inni hin ta'in karaa waaqayyoo ta'een si garsaa qoy. Karaadhaan. Irraa dhagee najmi Yesuus Kiristoos hin ala eenyumtuu karaa bada qoy danda'u. Goobasee kiyya qoy kaa waluma dhaggeeffannaa gara tokko deema. Namni wal jaalatu lameen dubartiin dhiirtiin suuta wal dhaggeeffatti malee yoo isin dhaggeeffatti sirra cuftee deemti.
TikTok jirraa miti namni wal dhaggeeffanna. Ayyee ni taati. Maal jettan? Marqos meeqa? Marqos 12:14 irraa hanga 15 keessa jiran 15 irra jiran si'ati 14 irraa eegalame. Dhugumaan karaa Waaqayyoo barsiifta jedhaniin. Banadhootis ammayyuu qaba. Ikkoo barsiisni Kiristoos kan isaatiiyyuu miti. Kan isaatiin yaa. Barsiin nan barsiiftu. Dhaggeeffadhu qacallotti ammayyuu qaba. Wayii deemte? Heedee? Ogadde keessa buute aldeebu qoyme. Numa dubbisa isin uummanni haa dhagoo dhaggeeffadha ayya. Dhufe. Wangeela Maarqosi. 12:14 12:14 hanga 15ti. Argaan jiru. Kun asirra viidiyoon argitu gurbaa baasee jira. Xiqqoo ishii gadi butaniin argaan jiru. Okay, mul'isa agaa itti ustaad. Okay. Amma ayyee akkas yaa. Ayyee. Amma taate. In mul'ata. Ishee. Ol buti. Bareeda. Warri ergamanii dhufaniidha. Yaa barsiisaati ati dhuga qabeessa akka taatedha. Nu hin beeknaadhaan. Ayyee. Nama tokkollees hin sodaatu. Hin sodaatu. Karaa Waaqayyoo dhugaa nan barsiifta malee. Maal barsiisa? Karaa eenyu barsiisa? Karaa Waaqayyoo. Karaa Waaqayyoo. Yesuus karichaami? Ilaala ati tana bicha keessa fuudhee kaatu. Mee bichaan tun laalu eegalee gurbaan bichaan tun takkijibaati moo waan dhugaati akka naan jetteeti karaa isaan naan jette karaan kasaati miti karaan inni barsiisu kan Waaqayyooti moo kan isaati? Ilaana dhagee. Kana fariisotatu gaafisa gaafate. Haa gaafatanii waan jedhe dubbiin tun dubbii kijibaati moo dubbii dhugaati? Na dhagaye kaasitti nima. Ati amma jecha karaa jettu tana keessa fuutee hin kaatin laal. Aboo hin fuune hin kaan ati maaliif hayyee ati maaliif dhaggeeffadhu ammayyuu maa nama dhaggeeffachuun barane mana barumsaan deemne ati karichi dhugaan jechuun maaf keessaa fuutee karaa san qofaan deemtati ati maaf keessaa fuutati? Situ karaa keessa fuudhee kaachaa jira. No hin fuune ati maaliif Yesuus karichinis dhugaanis jireenyinis ana malee keessaan fuunete boqonnaa tokko qofa keessaa fuutee baratu. Ani keessa ilaalaa Yesuus achitti lafa sanitti kan inni dubbate. Okay amma si gaafadha Yesuus karaadha moo karaa mee gabaabsina yaa iyyuun fadhu wallahi iyyuun fadhu iyyuun balaallamuun fadhu waan sin jedhe ammayyuu si kabaja mina dhaggeeffadhu ka sarafuu jira gurbaan nama dhaggeeffachuu gurbaan gurra gattee dhuftisa abbo Amaanu'eel irraa laayifii seente moo manuma keeti ammayyuu waan jedhe Yesuus Kiristoo karaadhaa miti. Yes. Goobas karaadha karaa eenyu barsiisa Yesuus? Karaa Kiristoos. Fidi ragaa karaa Kiristoos barsiisa kan jedhu pheenxeen sitaa allaqee ofiif diddee. Leelaa Kiristoos alli. Kiristoosi karaa Kiristoos barsiisa. Okay akkana jedhe boqonnumaati fidde sana 14 lakkoofsa waan san lakkoofsa 4 immoo 6 irratti kan fidde anaan malee karaa abbaan dhaqan jedhe karaa eenyu dhaqa karaa kamirra deemanii karaa abbaa dhaqan? Karaa daandii isaatirra daandii Kiristoos Yesuus galma moo iddoo irraa eegalu? Yesuus Kiristoos moo? Jalqaba waan hundumaa ta'uu galmee eenyu? Karaan Yesuus barsiisu sana yes. Agaacho karaan Yesuus barsiisu sana eessa nama geessa? Jireenya nama geessa. Eenyu bira? Maaliif warningi fide? Yesuus Kiristoos hin bira. Maal jettan? Maaliif warningi fide? Koppilingi godhaa jaallan. Koppilingi moo godhaa? Konkolii gootanii eessarraa warningi isinitti fidatu. Ente seenee waaroo rukutaan si'a. Waan takka maaltu abshiroo? Waan wal fakkaatu siitu waan walitti maal gubataa miti Yesuusoo hin gubate waan ni jedhe. Yesuus hin gubanne. Maa hin gubanne ibidda boolla keessa guyyaa meeqa ta'e? Siif garuu Yohaanis 3:16. Mee raabbadhu dura waan siin jedhe Yohaanis 3:16 dhaggeeffatu akkamtaa? Analla. Yohaanis 3:16 dubbisa. Waan mallattoo sii dubbisaa qoo hin okay sii dubbisa bakkuma sana Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma jaalatutti biyya lafaatiif kennee jedha miti. No naa dubbisi macaafa qulqulluu naa baase naa dubbisi. Maali quraanaan sii dubbise maan? Wallahi. Oy bakkuma tanatti waan jabduun si qabu deema. Bakka tana rakkatteeti deemta irraa ammayyuu amma harka ol qabda maqaa isaati. Rakkadha bu'ani.
Wallahi bakka Rakkina tana si qaba. Kiristoos Yesuus balleesseera. Boqonnumatti fidatte kana ragaa sirra godhuu deeman. Okay, kunooti. Sirraa darartu. Koy. Irraan kaane. Rakkoo tokko hin qabu obboleeyyan kopheeleen kitaabtaa Qophiileen kuma godha waan mallattuma waan sana ol erga. Okay, 3:16. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatuuf malee haa baduufi miti. Ameen jedhime. Ameen. Nana mana. Goobas. Okay, na aman. Okay, fudhadhe. Na dhage hin balleessinaa Ayyee. kan barreeffame. Hin balleessine boon. Na dhage Asirratti si gaafachuu deema. Ati nama jabaadha Eeshi. miti nama guddaadha. Rabbii beeka jabeenya Waaqayyo akkasitti Waaqayyo beeka. tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallateedhe. Okay, si gaafadha ayyaa numaatu. Dubbisa bar ragaan kee maaliif fidde waan Immoo kana? isatti kan amanu hundinuu jireenya bara Jireenya baraa bara baraa. qabaatuuf malee abaduufi miti. Namni Ameen. Yesuus Kiristoositti amanuu jireenya bara baraa qabaachuudha. Okay, maal ta'u itti amana? Maal ta'u itti amana? Maaltu itti amana? Maal ta'u itti amanaan jedhe? Jireenya ta'uu isaatti. Maal jireenya? Maal jedhee itti amana Yesuusitti? Jireenya Okay, ta'uu isaatti. amma waan fidatte Ati jireenya dhala namaati. amma si dubbisee miti nan rakkin gaanis way naa dubbisette si dubbisee way si dide si gaafadha. Waaqayyo kamtu Yesuus biyya lafaatitti erge? Amayyuu Si dhagaa jira baraase ka si dhagaa jira. Waaqayyo kamtu Yesuus biyya lafaatitti erge? Yesuus waaqa. Kiristoosi ka. Kiristoos erge biyya lafaatitti. Yesuustu Kiristoos hin erge. Fi xughyaanihim ya'mahuuna rabbiin jedhe. Mee dhage eenyutu Yesuus biyya lafaatitti erge? Abbaadha ka. Abbaa erge. Abbaan san Yesuusiif maal ta'a? Abbaalleen jedhu, abbaan jedhu, abbaatu ergen jedhu. Dhaggeeffadhu siif dubbe. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa erge jedhe. Waaqayyo kamtu tokkicha ilma isaa erge. Tokkichi ilma isaa san eenyu? Waaqayyoon eenyu? Kiristoosis hin jedheera bara. No, na dhaggeeffadhu. Waaqayyo akkasitti eenyu erge? Waaqayyoon eenyu erge biyya lafaatitti? Yesuus hin erge. Goobas kan Yesuus erge eenyu? Kiristoosis hin jedheera muko. Kiristoosiitu Kiristoos erge? Aboo gurraan qabdu ati sila. Yaa wallahi feelte. Jara rabbiin quraana keessatti hin kijibu bar. Wallahi lahum quluubun laa yafqahuuna biha wa lahum aadaanun Aboo ati na yasma'uuna biha. Ulaa'ika Aboo ati kan waanuma tokkoon hin dhageechu bara. na dhage wallahi si dhagee jira. Yaa goobasa kee afaan Oromootiitu bara afaan Ingiliffaa sitte waan jedhe Waaqayyo jedhe abbaa miti. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa san eenyu? Yesuusis hin jedheera bara. Goobas fudhadhe Yesuusi. Tokkichi ilma isaa Yesuusi. Waaqayyoonoo eenyu? Waaqayyo abbaadha ka. Goobas abbaatu Yesuus ergeemi? Yes. Yesuus ilma Waaqayyooti moo waaqa? Ilma Waaqayyooti. Waaqaa mitiimi? Waaqa. Yesuustu Yesuus erge? Aboo dubbiin micciirri sila. Maal Ati dhugaa micciire? baruu barbaaddamoo dubbii micciiruu barbaada. Amma fakkeenyaaf ilma kiyya amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu ati ilma kiyyaa jedhu fakkeenya lamisaale for example okay misaalan jedhan san ati ilma kiyya Abu Mu'aaz ilma isaa ammayyuu Finfinneetti ergee jedha. Eenyu kan ammayyuu erge Finfinneetti? Oyyoo akkana galeef kun irra fuulii hirriiba isaatitti hin deebi'u zaaree hin raftus ka maqaabira Yemmuu dubbate san irratti qabxii voice down dubbate san okay I'll try hin biraas I'm like a deaf Yesuus ergee masiicha itti